Akkam jirtu maatii gammee miidiyaa Jawaar Mohaammed tibbana kitaaba isaa keessatti waa'ee Haacaaluu maal akka barreessan isinitti hima. Warri chaanalii kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu bukkee dhaabadha. Jawaar Mohaammed kitaaba isaa tibba kana eebbisiise keessatti waa'ee Haacaaluu barreessee jira. Jawaar anatu si dura du'eetiin ati immoo naaf sirbita Haacaaluudhaan jedhe. Haacaaluunis Jawaariin ati utuu kan duutu ta'eeti kanaan dura duuta turte ati dhabtee hin duutu akka durree lubbuu sagal qabda anatu si dura du'a. Jawaariin jechuusaa Jawaar kitaaba isaa keessatti barreessee jira. Dabalataanis wantoota hedduu Jawaar waa'ee Haacaaluu irratti barreessee gabaabseen isinitti hima. Egaa tibbanaa dhimmi obbo Jawaar Mohaammed Itoophiyaa keessatti ajandaa guddaa ta'uun isaa ni beekama. Inni kaan Jawaar yoo deeggaru inni kaan immoo dhagaatti darbata. Mootummaa dabalatee miidiyaaleen biyya keessaallee ajandaa isa godhatanii kan jiran yeroo ta'u, miidiyaaleen biyya keessaa kanneen akka Faanaallee dhimma Jawaar irratti dookimeentirii hojjechuudhaan Jawaar nama arraba tokko waan lama dubbatudha jechuun isa qeeqanii jiru. Egaa obbo Jawaar Mohaammed kitaaba isaa mata dura hin gaabbu jedhu irratti barreessuudhaan biyyoota garaagaraa irra deemuudhaan eebbisiisaa jira. Waltajjiiwwan eebbaa kanarrattis uummanni Oromoo biyyaan baa jiru kumaatamaan argamuudhaan kitaaba isaa eebbisiisaa jiru. Waltajjiiwwan eebba kitaabaa kanarratti hirmaattoonni eebba kitaabaa dhimma qabsoo Oromoo irratti Jawaariif gaaffii hedduu kan dhiyeessan yeroo ta'u, obbo Jawaar Mohaammadis gaaffilee hirmaattota irraa dhiyaatan baay'ee isaa deebisaa kan turanidha. Gaaffilee hirmaattonni gaafatan keessaa tokko immoo dhimma Haacaaluu Hundeessaa yeroo ta'u, Jawaaris dhugaan Haacaaluu gaaf tokko ni baati. Amma garuu waan ragaa guutuu irratti hin qabne dubbadhee dhugaasaa boroo ba'uuf jirutti gufuu hin ta'u. Dhimma Haacaaluu waan beeku garuu kitaaba koo irratti barreesseera jechuudhaan gaaffii hirmaattota irraa isaaf dhiyaateef deebisee jira. Amma waan Jawaar dhimma Haacaaluu irratti kitaaba isaa keessatti barreessan isinitti hima. Jawaaris akkana jechuun barreesseera. Haacaaluu muuziqaa isaatiin kanan isa bare yeroon Kolumbiyaa Yuunivarsiitii irraa baradhudha ture. Yeroo sana mana kootii bahee baaburaan Yuunivarsiitii yeroon deemu deddeebi'een sirba isaa dhaggeeffadhan ture. Yeroo mana kitaabaa keessatti dubbisuu fi barreessullee sirba Haacaaluutiin nan of kakaasa. Wayitaan istiraatiijii qabsoo karaa nagaa baasaa turettis intarviyuu Oromoo Pireesti gochuuf miidiyaa Aljeeziiraa biraa Kolumbiyaa irraa ka'ee gara Waashingitan DC yeroon deemaa turettis sirba Haacaaluu maasaan gamaa lafan baatu jedhu dhaggeeffachaan deemaa ture. Miiraan intarviyuu sanarratti agarsiises kan na keessa kaa'ee sirbichadha jedheen amana jechuun Jawaar Mohaammed kitaaba isaa keessatti barreessee jira. Yeroo duula Oromoo Pireesti qopheessinuttis Haacaaluun gara Ameerikaa dhufuuf akka jiru Eeliyaas Ibsaa natti hime. Konsertichis uummata kakaasuuf akka baay'ee nu fayyadu itti amannee turre. Yeroo Haacaaluun aanaa fi arfaasee gaafachuuf gara Niw Yoork dhufuttis itti dhiyeenyaan waliin haasofne sirrittis wal barre. Haacaaluun nama tapha jaalatu akka ta'ee fi nama kutannoo cimaa qabu ta'uu isaan bare jechuudhaan akkamitti akka Haacaaluu faana wal bare obbo Jawaar Mohaammed kitaaba isaa keessatti barreessee jira. Haacaaluun akka Oromiyaan Itoophiyaa irraa cittuun barbaadu, Oromoon Itoophiyaadhuma keessatti kabajamee akka jiraatu barbaada. Biyya abbaa keenyaa dhiisne eessa deemna jedhas jechuudhaan kan kitaaba isaa keessatti barreesse Jawaar Mohaammed. Haacaaluun ergaa isaa ayyaana Adwaa irratti galma barkumee itti dabarseenis Oromoon Itoophiyaa akka hin jibbinee fi abbaa biyyummaa isaa akka mirkaneeffachuu qabu itti amanu maqaa gootota Oromoo Adwaa irratti lolaa turanis tokko tokkoon kaasaa ture jechuudhaan Jawaar Mohaammed kitaaba isaa keessatti barreessee jira. Dabalataanis Jawaar kitaaba isaa hin gaabbu jedhu keessatti dhimma Haacaaluu fi Abiyyi Ahmedii walitti fidus barreessee jira. Akka Jawaar Mohaammed jedhutti tibbananii Abiyyi muummicha ministeeraa ta'uu isaa mormaa ture. Haacaaluun naaf bilbilee sa'aatii dheeraa wal falmineerra. Yaadni Haacaaluun naaf kaasisi eenyumayyuu yoo ta'e Oromoon aangoo qabate aangoo qabachuu Oromoo deeggaruu qabda malee mormuu hin qabdu. Anis dhuunfaadhaan Abiyyi waliin haasa'een jira. Yoo Abiyyiin deeggaruu baattallee tokkummaa Oromootiif jecha mormii isarratti taasisaa jirtu isarraa hir'isuu qabda. Keessattuu mormii karaa miidiyaa isarratti taasistu isarraa hir'isuu qabda naan jedhe jechuudhaan obbo Jawaar Mohaammed kitaaba isaa keessatti barreesseera. Jawaaris kanaan booda isa mormu jechuudhaan hawaadha isaaf gale jechuun barreesse. Dabalataanis Jawaar kitaaba isaa keessatti amanni tokko tokko doorsa isarratti gaggeessaa turanii warri kaan immoo maqa balleessii sobaa isarratti gaggeessaa turanii maqa balleessii isarratti gaggeeffamaa ture isarraa qolachuuf waadaa isaaf galeen ture. Tibba sana gaazexeessituun tokko naaf bilbilte isin hanna lafaa mormuuf qabsooftanii amma garuu warruma isin wajjin qabsaa'aa turtantu hanna lafaa irratti bobba'ee jira naan jette. Anis eenyudha kan hanna lafaa irratti bobba'ee jiru jedhee yeroon ishee gaafadhu Haacaaluu fi Fayyisaa Leellisaa lafa kaaree 5,500 Finfinnee keessaa fudhatanii jiru jettee yeroo naaf deebistu anis Haacaaluu fi Fayyisaa yoo akkas godhan hataniin jedhamu lafa baasaanii lafa tufaamuraa kan kanaan dura isaan jalaa hatamee ture deeffatan jedhama malee jedheen ishiidhaaf deebise. Kaaree 5,500 osoo hin taane heektaara 5,500 fudhachuu qabu jechuudhaan ishiidhaaf deebise kan jedhe Jawaar Mohaammed kitaaba isaa keessatti. Interviyuun sun garuu miidiyaatti akka hin baane dubbatee jira. Dabalataanis Jawaar kitaaba isaa keessatti guyyaa tokko Haacaaluu faana mana isaatti wal arganii akkuma qoosaatti mootummaan kun na ajjeesuun isaa nafu kanaafuu ati naaf sirbita jedhee Haacaaluutti yeroon himu Haacaaluun immoo lakki ati hin duutu ati dhabtee hin duutu utuu duuteetii kanaan dura duuta turte ati akka duree lubbuu sagal qabda kanaafuu ati hin duutu anatu si dura du'a jechuudhaan naaf deebise. Kana jedhees baay'uma toon turiin lubbuun isaa galaafatame jechuudhaan barreessee jira. Dhimma du'a Haacaaluu irratti immoo Haacaaluun interviyuu OMN gaggeessee torban tokko booda galgala tokko abbaan aangoo tokko naa bilbilee Haacaaluun miidhamee jira jechuudhaanis natti hime. Anis qaamni koo akka waan cabbiin natti nam'een ta'e naasuu guddaa keessan gale jechuudhaan kan barreesse Jawaar Mohaammed maal ta'e jedhee yeroon isa gaafadhuttis namatu isa rukutee eessa akka jiru hin beekamu mee fuula feesbuukii irratti barreessi
qeerroon isaa barbaadu jechuudhaan abbaan aangoo sun natti dubbate kan jedhu obbo Jawaar irra deebuunis abbaan aangoo kan biraa naa bilbile Hacaaluun du'eera kan Hacaaluu ajjeese immoo wayyaanee fi shaniidha naan jedhee jechuun obbo Jawaar Mohaammed kitaaba isaa keessatti barreesse. Gaafa du'aa Hacaaluus ganama isaa ka'uudhaan reeffa Hacaaluu Ambootti gaggeessuudhaaf reeffa Hacaaluu faana wajjin deemuu kan murteesse. Buraayyuu geenyees uummanni Hacaaluun Finfinneetti awwaalamuu qaba malee gara Amboo deemuu qabu jechuun mormii yeroo nutti kaasu gara Finfinneetti ol deebi'uu murteessine Finfinnee galma aadaa Oromoos buufanne jechuudhaan obbo Jawaar Mohaammed kitaaba isaa keessatti kan barreesse. Achuma galma aadaa Oromoo keessatti obbo Baqqalee Garbaa faana qabamne achumaan hin hidhamne jechuudhaan kitaaba isaa keessatti barreesse. Kun gabaabsee kanan isiniif dhiyeessee dhimma Hacaaluu irratti waan Jawaar kitaaba isaa keessatti barreessedha. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatina nagaan tura.